biqiltuu dhaggeeffadhusti. Biqiltuu koo. Wayyee koo. Kabbaad. Ergan gaafa si baruuti guyyaa yaadaan halkan abjuun dhuftanatti anoon beeku nafattana natti siirtee moo namana guyyaa yaadaan halkan abjuun yaada kan kee duukaa baduun naaf nagayaa of dadhabee na jabeessi waan gaggaarii natti odeessi natti hin dhiisiin na gargaarii jaalala kee na baraarii siif miidhamee akka hin cabne daandii badee akka hin banne gaaffii kan koof deebii labsi miidhama koo narraa cabsi silaa beekaa natti hin boontu biqiltuu koo deebii gaarii natti godha. Raachee bidde seensun daftuun raachee rageetti haariidha. Tokko irra naa baigaatis tokko wayi. Kabbaad. Lakin doktora gajallaa irti na jeefti dhiisi. Doktora gajallaa irti dhiisi na jeefti. Aarii raachee Macaan kan isaa dubbifatee akka uumu ani irra sii baaree tolin dubbifate. Irra naa baikai deebii naafa ta'u. Macaan Rakkoon qabaatummaan irra baay'ee biqiltuu si'is. Macaan dhokatee dhugaa haala argitanii. Yoo isa tokko fayyadaedhas naidha. Biqil sibbaal duroo qallaal imasleኛል. Dhokatee dhugaa haala macaan suuqa galee. Po ilaalee biqiltu doktor raachee. Wayyee. Kan si jaalladhu jaalala dhugaatii kan siif ibsaa jiru ajaja sammuuti. Itti aansuun ammoo dhahannaa onneeti kan dhahannaa onnee obseetu mantiisa kan sammuu kanatu baay'ee na rakkisa. Maaloo yaa qorataa koo maaluma mallisaa iyyoota shirnaan jette hundumtuu na dhiisa. Biqil sibbaal duroo ቀላል ይመስለኛል ገብቼ ሲያየው በጣም ይከብደኛል ከልቤ ላይ ነው እኔ የምወድህ የምሬን ነው ምልህ አይደለም ቀልድ በጣም ቆራታ ኮሲልክ አቤት ብትለኝ በጣም ደስተኛ ነኝ ቀንና ምሽት በጣም ደስተኛ ነኝ ቀንና ምሽት እኔም እንዳንቺ ደስተኛ ነኝ du'uttira wayne qaaf gadi dhaqee uffanni siif Dhaggeeffadhu amma. Biqiltuudha kun 99 irra deebi'ee maal kun? inni sun dhugaa irraa hidhaasin way fudhachaa qorataa kamachaa itti kolfe dhageeffa irruma deebaa 99 jedhanii bar anu akkanuma gubadhee bar wallaahi laasi ani 99 kan inni irra deebuun jiru bar maa baaftee ani ati ijoollee maa baaftee kabbaad eda aartee iyyatu aarteen narraachii irra keewwatte ani silan bare bara akka taa'arte si bira taa'ettan biqiltuu faarsi walitti naqa silkinna Maaliif buuta taa'ika? silkinna bula atiin jedhini ishii ati ganaa ilalaan na dhageeffadhu ati ganaa baraatta walaloo jarri Wallahi usin billahi walaloo sanarraa akka inni bareedu. Ifaan ilalaan keennatu isaa irraa na dhageeffadhu keennatu isaa irra bareeda jechuun sirratti sitti kolfuuf jechaa kan jedhan malee. Kolfani haati akka nama argaa hin jirretti muti qaba. No doktori wallahi wa billahi walaloon isaa har'aa takka baay'ee tokko dassedha dhaggeeffadheera nuti hin dhufnii walalii. Billahi dassedha narraa kun. Akkasiin hamilee taata. Dubbisii neemnaa maanna dhakali dubbisii ishii dubbiseeti. miskiina dhokatee dubbisuuf anaa nyaatu jaalalumaa du'a. Is yoo doktoriin ta'u naan jettu nan No dubbisi bakka dubbisi. hin sodaate Itti walaloon kee baay'ee. isa lixuuga waynee Martiin walaachuu suura dachee. wannoo akkin jedhe Inni suuraa kophaara bar. suuraatti dacheere kabbaat xoorinatti tanassaa saare dubbisi walaloo Gaa indaamaan suuraa kiyyaniin jijjiirradha. kolfama jiq wannoodha dubbisuun beeku anaa nyaatu biqiltuun maadhee rakkata Yaa dubbisu muuti qabadhaashi. Suuraa godhu yoo barbaadde qolataa. Ijoolleen Wayii waliin qolataanis haasofsiisanii. eessaatu suuraa kana fidee godhate qolataa. Qolata maal jechuu? raacheerraa kaasii gurbaa irra Iddoo keenya kun eenyuu fi eenyudha? kaasii raacheerraa kaasii Nico
Maccara kee waliin. Biko era kun gadeen maal kun? Okay. Wallahi billahi dhiirtireef dhuftee qoy dhiirarree wal argitee bada qorata. Jecha isaarra dhaabu. Koi wayyoo doktora ko. Dhaggeeffadhu. Okay, ayyee laa ilaa biqiltuun laga dibaaste gadheen. Doktora ko naman beenutti hiddee eessa hiddee isa kana osoo si faarsu. Dhuga kabbaadii shiggirii mataa. Ani bar screenshooting kan bilbila kawana guute ati takka bi'aante kolle screenshot na godhatte bakka Gaala bulchaata wallahi. Easy atau rakon kabu foto. Miskina wallahi. Profailii kee waliin didde. Sai walillah kata tiro walillah. Miskina irra maalo bata maa. Ada screenshoting kayak gini. Sirki naguda screenshot naguda yumbe. Anaknya tuh macam kana. Racir kayak te macam kayak wajud didde. Agar nanti dia lu maaf male formata sentau. Dokter Wala lo jechaira. Dokter Bifto Kiyya sirriitti qalbeeffadhu waa xiqqoon si gaafadha obsaan dhaggeeffadhu waan jaalalli na goote yoomillee hin dubbadhu yoo furmaata naaf dhabde du'aa manaaf kadhu rabbi guddaan na argaa akka itti si jaalladhu akkas jetti gaaffiin koo beeku gubbaa laala yoomillee si wajjin jiraadha an haalaaf amalaan angaruu si dhabee eenyutu sinaaf caalaa Ana rakkisu rakkatte. dhukkuba jaalalaa akkamiin fayyisaa man yaalaa har'a waan hin beeku hedduu na gammachiisaa akkam jedha jalqabni isaa Ineen. Doktor Biftuu Kiyyaa akkamiin si dhiisaa guyyaan silaa guyyaa halkanis wayi ciisaa tari'ati na jaallachuu dhabuulee dandeessaa ani waan si jaalladhe yaada koo si geessaa akkamiin onnee tiyyattana qabbaneessaa yoon ijaan si argu hedduu nama rartaa tari'a na malee nama bira agartaa yoo qortaan si dhiise ati na jaallattaa gaaffiidha kun ilaalli gaaffii kana naa deebista yoo qortaan si dhiise ati na jaallattaa isa jedhu kana gaaffiidha yoon irraanfadhallee ati irraanfachuun qabdu qorataan dhugaadhaan anatti kakatee onneete naaf banii anas jaallate gaafa sin jedhu immoo qorataa osoo hin taane ana maccaa ana beeki Asaatti deeffate. si jaallachuu kiyyaa onnee guutuudhaanii halkan ta'us guyyaa sima bira yaanni hedduu dararame maalimee furmaanni kun gaaffii sadaffaadha mira keessan galee iyyuu gaafa qorataan achi suuraa biqiltuu faarsuu fi biqiltuun achi irra godhattu mira keessan galee gaaffii kanas gaafadhe seera naa deebisi. Kabbaad. Wala lolate. Gaafficha meekii waan naa gootee fi akkasiin akka yeroon viidiyoo sagalee waraabee yeroon gadhiisisnatu laayikii naa gochuusee argeetiin jira sanumaa fi kunimmoo guyyaa lammaffaa kiyya waan ta'eef yoo barbaade yoo ati doktora osoo hin taane yoo itti barbaade ammoo marras deebiis dubbisuun danda'a rakkoon qabu. Saa dubbis naa ta'eera walaloon kee wallaahi billaahi naa ta'eera isa dhugaa. Wallahi naa ta'eera naa dubbisi macha. No. Si haa ta'u iyyuu malee garuu walaloon kun waan doktora ilaallatuuf immoo sitti toleeti. Nama nan dubbisin nu fixuu deemta. Ilaa macha aartii nan beekan. Atamma aartii irrattis tukuratii godhaa yaada si keessaa siibsataa jirta. Anammoo fakkeenyaaf walaloon biqiltuu koo jedhee hojjedhe argiteetta. Biqiltuu masii kana bar. Isiinis wayyee qorataa koo jette hojjette. Sii galee wayyee qorataa koo jette hojjette. Utuma doktorii wal jaallataa jirru jechuu. Kana jechuun amma waa'ee aartiirra jira. Yoo waan feete jettee hojjechuu nan hubadha jechuun tarii namni biraa hubachuu dhiisuu danda'an sin hubadha sii galee wallaahi sin hubadha sirriitti bareechee hojjedhan mallee
alhamdulillah. Ya maru guddat. Siya maro. Akkasi itti fufi macha. Biqiltuunis doktores cufatanii jiraniif. Fuula shamarran arguu barbaanna barqolata. Doktor si eegaarra bar. Ana cimbau qorata maal saati kana bau. La ilaha illallah. Okay. Meetummaa wala lookee. Mee rabbii firii takka doktora akkasitti as baatee baagiraawundii suuraa godhattee baatee beektaati. Wallahi guyyaa hedduu. Dhugaara ani garuu yaa jalqabaa kiyya harre. Anis jalqaba kooti. Doktorris guyyaa jalqabaa kiyya. Namana noo gala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dhiisi ani tokkuma kana dubbisee fin irraa ba'a. Dubbisnee. Garuu qolataa itti moofateen si jaallattu waan ta'eef itti moofateen okay. Doktor yeroo nasii baay'achumaan hin viidiyoo koolsii godhan. Nee narraa fi girgiriin hin jiru wallahi. Girgiriin hin jiru. Qolataa gattaa maal kun? Rakkoo jiru baruu qabna ndee. Rakkoo jiru bar. Hojii kee qolata kun hojii kee bilbilli kun kala fadhee ammallee. Okay, amma walaloo keetti nu fuudhu wallahi sitti isa dura. Biqiltuudhaaf walaloo tokko. Wayineen kufee kammas. Na okay. Ati dhaggeeffadhu maatu. Okay, nan dhaggeeffadha. Ati jalqaba biqiltuu ibsi. Telefoona kee xawulaarraan kaa'in tokko yeroo namni sirratti miiseejii erge yoo vaayibreetii irra jiraate hin socho'u waan ta'eef huccuurra godhi telefoona kee. Huccuu wayirra kaa'i. Na jalaa cabe bakka irra kaa'e na jalaa cabe kun asirraan Amma telefoona na jalaa cabe. Allah okay. Tayyib huccuu wayirra godhi huccuu wayirra kaa'i huccuu wayirra yookaan sooftii wayirra kaa'i. Miskiina wayitiin bita ture. Kabbaad. Xawulaarra kaa'ichi yeroo namni waan atti erge yeroo jedhe lafa dha'ee kan caccabe telefoona meeqa lafaa qabu. Adiima furtu cabee lafa jira. Insoba walaloo dubbisuu baqachaara. Insoba. Doktor. Wait. Biqiltuu dubbisi. Doktora osoo hin taane biqiltuu kan dubbisaa Warri doktor bayi jettanii as jala jedhistanii iyyitan jechuudha. Ajandamuu dhabdanii akka waan nama bira jiru yooma nama biraa jira hadhee hoo maaltu isin gashee hin ba'u nama bira jira waa bira jira hin ba'u gubadha. Bayi shakkii bayi wallaa uumama faaraa. Du'i malee hin bayini maal jechuudha hin bayini. Okay. Amma walaloo keetti nuuf ufati macha. No, asitti umarran doktora ibsa. Wallahi ko. Bayini. Mira bayini doktor ke yo. Oi, doktor ko. Oi, Biqiltuu kan jedha. Oi, me koi osatu wala sindura. Nagaan doktora nagaa gaafadha koi. Doktora kiyya. Wayi dhugee dhufe gurubicha. Akka machaa wayiin godhatu. Wayya machaa jirta akkam. Waa dhuge. Jira nagaa keetii jirta. Keefat haalik. Zen. Inti, how are you? I'm fine. Good wallah alhamdulillah. Wayi fudhatee dhufe. Mee koy walaloo duratti qorataa walii walaleessaa jirtu jedha. Wayii walaleessi mee badabbo? Audiyoodhaan teessee dhaggeeffattaa haraa. Yes. Wallahi hin ba'uunas abbaan kee diimaa hin jedhe amma booda uffata jijjiiradhee hin ba'uunas. Uffata irraa irraa hin jijjiiradhu maal abboo? Uffata yoo jijjiirratte Gadheen nu waraab. Gadheen akkana yoo achi bahe na waraab. uffata yoo jijjiirratte qulaa'uzuu sana qulaa'uzuu qola sattimi. Gurbichi waa dhugeen jenneen. Waa dhugee dhufe. Mallattee meeqa fudhattee? Asbaatii. Walaloo kee hin gaggabsi. Danda'een dubbisuu. No, dhugaa dubbachuu fi dooktoris dhageessa jirti. Ammoo
biqiltuu gattaa sijammar viidiyoo cufattee jirtaa. Biqiltuu dhiisi koomentiin barreessi. Dhagaa miti hin dhuge. Calm down, macha. Ilaali my doctor. Doctor kiyya yaa Warri habiib bakka bee. jaalalli. Dhageerra I love fuuyi. you, I curse you. Qola ta'anii gosoota Turukkisee. Waan baruufeedha afaan arabiitiin lallatammaa jette sun. Gurbicheessaraa. Bakka waa dhugan jiraa biyya laa jiramtee. dhaggeeffadhu. Ilaal, machaadhaan. Doctor biiftuu hin dhufumsaa. Qola ta'anii Qolataadhaan qorataa jechuun wallaalee. biqiltuu ko I love you mu'aayidhaa ture. Ilaal. Inni dhimma Ingiliffaan jette sun afaan arabiitti waan baalageedha bara. Dhagaa miti. Hin dhuge. Waayinee Meeqa dhuftee dhuftee. Dhugaa jettee deengata. No. Wallaahi waan baalagee wayii. Amma an yerooti sila biqiltuu ko sinjaal lubbuu ko yerooti jettee faarsaa turte osoo faarsaa jirtuuni akka carraatti doktora osoo nama waliin jiraatin itti argee hin qabatte addaan kutte isa biqiltuu faarsaa isaa addaan kutatte adabatte teesse. Jalqaba anatu biqiltuu faarsaa amma faarsi.